Ashamaa harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii isiniin jecha har'allee immoo viidiyoo tokkoon isinii dhufee jira. Kaleessa waa'ee mudannoo fi muuxannoo ajaa'iba wayii irraa haasofnee turre. Waanuma nama qonnamuudha. Waanuma immoo ilma namaa jireenya ilma namaa kana keessatti nama mudatuudha. Baay'ee yoo laaltanii jettanii waan baay'ee irraa hubattu jedhee yaada liivii kaleessa isinii waraabirra jechuudha. Har'a immoo viidiyoo iddoo bashannanaa hin beektu akkuma kana yeroo baay'ee deddeemee isin affeeraa ture hin beektu. Har'a immoo isaan isiniif deebi'ee asirraan aansee immoo yeroo biraa yookaan baacoo yookaan immoo oduu durii akkuma samar duraan oduu duriiti amma immoo oduu bashannanumatti deebitee gizee hunda maaliif oduu durii nu irraanfatte akka hin jenne hin irraanfanne isas yeroo hunda oduu durii kana gadi guuruurra waan tokko tokko yeroo tokko tokko immoo bashannannis barbaachisaadha jedhee tanaan malee waan biraatiif miti. Kanaaf har'a immoo isa kanaan an dhufe yeroo biraa immoo baacoo isin affeereen beeku natti fakkaata. Baacoon isin affeera. Viidiyoo kiyya immoo yoo isinitti tole laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warroonni maatii koo hin taane maatii kootti dabalamaa jecha viidiyoon keenya irraa kana. Viidiyoo kaleessaa san sirriitti namni xiinxalee sirriitti itti yaadee laalee jedhee waan baay'ee irraa hubatee yaada. Kanaaf sirriitti ilaalaa. Har'a immoo isa kana yookaan bashannanni keenya guyyaa tokko tokko akkasitti deemee isin bashannansiisuu wayya miti ree. Gitoon oduu durii jechaa oollaa. Kanaaf kunoo daawwadhaa. Qurxummii illee immoo keessa jirti isiniin jechaan ture. Qurxummii namni hin beekne hin jiru. Baay'ee namatti tola. Baay'ee bareedas. Isa kanaadha. Xiqqoo ishii guyyaan har'a bakkee bashannanaa bakka duraaniitti irraa xinnoo ishii adda. Bakka duraanii sanii moti bakki duraanii garagaraa har'a xinnoo garagaraa bakka duraaniitti irraa adda. Baay'ee namatti tola. Iddoon taa'anii haaratti galfatan illee kunooti kursiini isa kanarra taa'anii haara galfatu. Baay'ee biqiltuun illee babbareedaa jira. Kan samoonaa isin waraabsan irra xinnoo ishii kun immoo kan biraati. Kun immoo xiqqoo ishii adda. Miilaan deema waan ta'eef makiinaa miti. Makiinaan as keessaa hin seenu. Daandiin hin jiru. Kunooti isa kanaadha. Kun illee abaaboodha. Baay'ee bareeda abaaboon kuni. Baay'ee babbareeda kunooti. Kun xiqqoo kan samoonaa sanirra adda. Iddoon manni biraa immoo manni bashannanaa kan gama sanii kunis kan irra taa'anii haara galfataniidha. Isiin jira karaa olii kanas isinitti mul'ata jedhee yaada. Inni kunis kan irra taa'anii jala taa'anii haaratti galfatanii isin jedha. Ilaaltanii haala itti bashannanuu dandeessu. Baay'ee namatti tola. Biqiltoonni wanti hundumtuu biyyuma Oromiyaadhuma jettu malee biyya Ijipti miti. Baay'ee namatti tola akkuma biyya keenyati wanti hundumtuu jechuudha. Kunooti
baay'ee waan bareedudha viidiyoon ammaa kun jechuudha. Kan duraanitti irrayyuu adda jechuudha. Kan duraa isin waraabaa ture ikkooshii amma kanaan ga'u kun immoo baay'ee namatti tola jechuudha. Kanarra biqiltuun kun immoo kan inni asirra yayyaa'ee dammaa samarra hojjeta. Damma namni hin beekne hin jiraare abaaboo kanarra kanniisa hedduu jira. Kanneen samarra oola. Kannis immoo akkuma biyya keenya namoonni kanniisa horsiisan illee hedduun jiranii biyya kana keessatti. Akkuma Oromiyaati jechuudha. Biyyi tun yoo Itoophiyaa nutti kaluudha waan taateef haalli ishii hundumtuu akkuma biyya keenyati jechuudha. Haalli uffannaa namaatillee akkuma biyya keenyati. Yoo namoonni hedduun surreen deemanii namoonni hedduun gurdiin jira. Namoonni hedduun shiita hin beektu miti. Shiinni jira. Shiita sin uffatanii yoo jallaabiyaa jechuudha. Jallaabiyaa biyya Saudii keessatti jallaabiyaa kan jedhaniin kan warri dhiiraa uffatanii. Garuu biyya kana keessatti hin jedhamu. Akka biyya Saudii sanii miti uffatamu warri dhiiraa uffatuma biraa uffatuma adda addaa uffatanii. Tarii namoota tokko kan biyyoota biraatirraas keessa jiraatan tokko akkas uffatan malee biyya kana keessatti inni uffatamu baay'inaan jechuudha. Haalli uffannaa haaluma biyya keenyatti jechuudha. Akkuma biyya keenyatti uffatanii namoonni hedduun immoo mataa qullaa deemanii. Biyya keenyatti garuu warri Islaamaa mataa qullaa kan hin argine garuu tarii hin argine kan deemu soo jiraate hin argine garuu biyya kana keessatti warri Islaamaa hedduun mataa qullaa deeman. Rabbi nama baraaru. Gaarii garuu isaan immoo akkasumatti deemanii akkuma aadaa biyyaa godhatanii baratanis isaan barnoota natti fakkaata. Inni isiniin jedha kana fakkaata iddoon bashannanaa. Warroonni viidiyoon kiyya isinitti tole laayikii, sheerii, sabskiraayibii gochuu hin dagatina. Maatii ta'a maatii kootti dabalamaa warri maatii koo hin taane isiniin jecha. Yaada keessanis immoo warroonni isinitti toles lakkii nutti hin bareenillee waan yoo jettani koomantii jalatti yaada keessan hunduma keessanuu yaada keessan naaf barreessaa. Koomantii keessan yeroo tokko naan dubbisa. Baay'inaan koomantii keessan naan dubbisa tureyyuu baay'ee namoonni hedduun immoo koomantiin baay'ee na jajjabeessaa jirtanii galatoomaa guddaan isiniin jedha. Namoota hedduu nan argaa. Warroonni immoo lakkoofsa bilbila keetii nuuf maxxansinaan jettanii ammaa fi siniifan maxxansa rakkoon qabu. Yeroo booda siniifan maxxansa. Yeroo baay'ee namoonni hedduun lakkoofsa na gaafatanii dhiifama yaada keessan isinii deebisuu hin dadhabne. Yeroo baay'ee deddeebi'ee namoonni hedduun lakkoofsa na gaafatanii yoo warroonni yaada dhuunfaan na gaafachuu barbaadanii lakkoofsa siniifan maxxansa yeroodhaaf xiqqoo ishee ammaaf malee yeroo booda siniifan maxxansa. Kan biraa immoo kanan jedhu waan barbaadan hundumaa jechuudha. Waan barbaadan koomantii jalatti yoo naa barreessitan ani koomantii keessan nan dubbisa. Guyyaarraa koomantii osoo hin dubbisin koomantii akkuma namni naa barreessan naaf seena asirratti naa dhufa jechuudha. YouTube studio keessa seenee achumaan koomantii namaa laalee dubbisee viidiyoodhuma kee jala gabbu'ee achumaan laalee dubbisa. Argaan jira oduman arguun dhiise malee waan hin argine seenaa yeroo baay'ee namni deddeebisanii koomantii naa barreessitanii waan hin argine isinitti fakkaachuu danda'a. Laa an argaan jira koomantii keessan guyyaa hundaan nan dubbisa. Kanaaf yaada keessan immoo isiniifan deebisa. Lakkoofsa bilbila jettan immoo isiniifan maxxansa. Rakkoon qabu viidiyoo kaan irratti isiniifin kaa'a warroon na gaafatan jechuudha. Isinii kaa'ee garuu an balleessuun hin danda'a. Koomantii jalattiin isinii kaa'a viidiyoo kiyya jala isinii kaa'ee yeroo booda fi balleessuun hin danda'a. Garuu xiqqoo ishee ammaaf na hawwisa jechuudha. Amma doon ta'in xinnoo ishee na hawwisa. Kanaaf isiniin jedha viidiyoon kiyyarraa isa kana fakkaata. Baay'ee viidiyoon kiyya isinitti tole jedheetis nan yaada.
kanan isiniin jedha isin immoo waan jettani isintu beeka yaada keessan immoo ka waan biraa immoo kan isiniin jedhu yoo yeroo baay'ee samareen du'aayii walii godhatte isin kadhatti isin yaadachiisisti akkasuma hin irraanfatina warra dhukkubsateefis kan immoo rakkateefis namoota hundumaayyuu jechuudha namoota hundumaafu du'aayii godhaa isiniin jedha ofii keessaniifis anaallee du'aayii naa godhaa yoo gisee hundaanillee du'aayii isinillee kadhadha biti yaadallee na irraanfachuu hin qabdanii kanaaf namni hundumtu namoota rakkatanii keessayyuu warroota mana hidhaa suudii keessa jiran kana sirriitti du'aayii godhaa fi yeroo baay'ee yaalmaan Oromoo bakka jirtanitti jechuudha kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan hundumti keessanuu jechuudha yeroo hunda jechuudha salaata keessanitti akkuma amantaa keessaniitiin jechuudha warra islaamas warra kiristaanas hundumti keessanuu du'aayii godhaa fi sirriitti rabbummaan achi keessaa akkaataa achiiseen isaan baasee karaa biyya namaa keessaa karaa biyya ofiititti isaan akka galchu jechuudha waan fedhes yoo ta'e biyya ofii keessatti rakkatanii jiraachuu wayya biyya namaa keessatti akkasitti rakkachuu irra jechuudha akkasitti beestaa uffatanii garaa hagam garaan namaa kun hirriiba argatee gadi ciisee bula yaa oduu tokko laalle jechuudha matuma mataa keenya nuu osoo laalle har'a nurra hin geenye nuti har'a bakka bareedaa jirra nuti har'a bakka bashannanaa jirra jedhanii adi amma keessi kiyya nan bashannana malee isaan kana sirriitti na yaadala nan bashannana nan deema malee warroota keessaayyuu mana hidhaa suudii keessa jiran kana akka malee qalbiin tiyyatti na cabde akka malee jechuudha nan bashannana malee gubbaa kiyyatu deemee iddoo bashannanaa deemee viidiyoo kana waraabee jedha malee keessi kiyya madaadha maaliif ani keessi kiyya akkasitti odoon isaan kana ijaan argu nama akkasitti isaan hirraaffatee iddoo bashannanaa kana deemee akkasitti viidiyoo kana waraabuu miti obseetuma of gadi qabee yaa rabbi jedhee akkuma yaa rabbi anaa carraa naa kennite kanatti guyyaa tokko mee isaan illee akkanumatti carraa kana kenniifiti akkanumatti biyyoo namaa keessaayyuu karuma biyya ofiitti galaniituyyuu akka carraadhuma argatanii biyya ofii keessatti rakkataniituyyuu yoommatanii yoo jiraatanii yaa rabbi carruma kanaatu kenniimee jedhee tanan rabbiin kadhadha kanaaf anillee baay'een kiyya keessi kiyya natti tolee osoo viidiyoo kana waraabuuf asiifichi deemuun ta'ini yoo hordoftoota kiyya yeroo tokko haa ta'u chumarrattuu yaada kiyya dabarfadha isaaniifillee rabbiin kadhadhaa fi jedhee yaaduma tokko dabarsa jedhee malee na baay'ee natti tolee keessi kiyya natti toleeti miti kan iddoo bashannanaa kana deemee viidiyoo kana waraabu yoo keessa nama rabbiitu arga malee nama miti ammoo sunan akkas waan akkanaatu waan akkasii jedhee rabbiin biratti rabbiin na arga malee yoo namni waan arguun qabu kanaaf isiniin jedha kanaaf akkasitti namoota tokko namoota hedduun hin beeka akkuma kiyya kanatti dhoobatanii isaa waliin bakka akka wanni jedhan hundumaan hin beeka jechuudha gubatanii miidiyaa kanarratti illee baanii akka nama dhugee machaayeetitti osoo dhugin kan namoonni dubbatantu jira miira keessa galanii jechuudha akkasumaan illee of qabeetuma waanuma godhu dhabee asuma irratti yaadan dabarsa hordoftoota kiyya jechuufan viidiyoo kana seenee dhufee gisee tokko akkaseen waraabaa waliif illee bashannana muuxannoollee kan dubbadhu waa'uma kanaatirraa ka'eeti jechuudha waa'uma jireenya rakkoon namarra ga'u jechuudha biyya keessaa ka'ee biyya namaatti ta'ee biyyuma kamittuu jechuudha amma sheeka kaleessana wajjiniin haasaan san biyyuma keessattuyyuu jechuudha gaafa jalqaba biyya keessaa gara watammaa deemu waan akkanaatu narra ga'e muudannoo viidiyoo kalee gadhiise muudannoo ajaa'ibaadha isa yoo laalta waan baay'ee irraa hubattu biyyuma keessattuu jechuudha biyya nama haafu kanaaf kan biyya namaa immoo hangam akka ulfaatu ilaalaa kan biyya keessattuu kunooti afaan keetiin dubbatatte afaan keetiin lolte maaliif wanta kanaa ta'a anis Oromoodha maaliif kana jedhama jedhee innillee isaanillee akkasitti dubbatanii kanaaf yoo biyya keessan keessatti afaan keessaniin dubbatattanii afaan keessaniin waa hunda furmaata barbaadattu yoo biyya namaa kana keessatti immoo hagam akka ulfaatu ilaali poolisiin biyya namaatillee akka poolisii biyya keenyaa saniyyuu miti xinnoo siirifachuullee hin danda'a yoo keenya sunillee xinnoo mallee jechuudha kunniin la yoo ati jalaa fi deesitti dhukaasu yoo immoo dhaabatte fuudhee achiinsi kaballaa maalii hama argaa jirru kana jechuudha miidiyaa waan adda addaati irratti kanaaf viidiyoon kiyya irraa asuma irratti dhaabataa nagaa keessanaa jiraadha.